kee dubartii biraatti fuudha jedhee yaadu jira. Maaliif atiyoo? Ani jaartii isaa ta'uu hin danda'u. Beerut jirta jechuudha. Gaariidha. Eeyyee. Wanti akkamii waa'ee keessan maalirra jirtanii? Singalchinaa jechuu jirra Mahammad Bayyaan biratti akkam jirta? Ani immoo bara mana kee dubartii biraatti fuudha jedhee yaadu jira. Maaliif atiyoo? Ani jaartii isaa ta'uu hin danda'u. Maaliif? Ani nama isaaf ta'u miti. Inni si filatee miti sirratti aarsaa guddaa kaffalee. Dhugaadhaan na filatee aarsaa narratti kaffalee yeroo dheeraa waliin dabarsinee hidhaa jennee osoo hin taane hafe. Isaanii siif hin galu jettee ni jirtaa Mahammadiin? Itti meetiin hin jirai. Nayii keettee immoo akkanumatti hin taate biraa fuudhetteen? Laa nahii jedhanii ani akka waliin turreetti akka nama tokkotti ani waan si gargaaramuu qabullee anillee namoota wajjin si gargaaree si hoosisnaa jedheeni jira. Maal jeera inni? Inni akka jedhu kana hunda na taasitee akkana natti ta'utti waan hedduu jedhee beektee maaliif jennaan ani isa sobuullee hin barbaadu kana caalaa walii hiraarsuullee hin barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf. Inni kun nama barsiisaadha beektee namni waa barsiisu kun immoo tasgabbii barbaada beektee inni kun barnoota idilee miti kan akkanumatti kitaaba irraa miti kan dubbisu aga tasfeeraatti faa qaraasisaa namni dhiira rabbii qaraasisuuf eeggannoodhaan qaraasisuu qaba of eeggannoodhaan waan hunda gochuu qaba. Amma irraa gustee akka jeeqamuun barbaadu beektee ani dhugaa dubbachuudhaaf. Inni illee natti himee jira akkati akkas jetteeni bakka hawaasatti himneef fuusifna jechuudha walumaan.